waa lama hin dagatiin. Tokko qabeenya laaltii nama hin jaallatiin. Lama nama qabeenya laalee si jaallatu hin jaallatiin. Sababiin isaa jireenyi biyya lafaarraa takka gadi takka ol. Kana waan ta'eetiif iyyuu har'a kee beekta malee boru kee hin beektu. Qabeenya namaa laaltee yoo nama jaallatte boru qabeenya guddaa horachuu dandeessa. Jaalalli qabeenya irratti hin hundaa'u. Namni tokko immoo qabeenya kee ilaalee kan si jaallatu yoo ta'e tarii qabeenyi sun dhumuu danda'a. Garuu jaalalli hin dhumu. Jaalalli qabeenyaan hin jijjiiramu. Jaalalli qabeenyaan hin deebi'u. Namni tokko gaafa qabeenya kee ilaalee si jaallatu qabeenyatti godhatte sun hundumtiyyuu har'aaf waan jiru yoo fakkaate har'aaf guutuu yoo fakkaate guyyaa tokko duwwaa ta'uu danda'a. Fixeensi ganama barii yeroo ribaa kaanu margarra ni jira. Garuu gaafa sa'aatii 6 ga'u yookaan sa'aatii 4 bakkeen jiru. Qabeenyi jechuun akka fixeensaati. Jaalalli garuu mo'aa waan hundumaati. Qabaa waan hundumaati. Jaalalli qabeenya irra hedduu ni caala. Nama hubatee fageesse yaadeedhaaf jaalalli dilbii caaludha. Qabeenya irra caaludha. Biyya lafaa kanarratti warqiin warqii caaluu jaalala. Namni tokko qabeenya irratti hundaa'ee kan si jaallatu yoo ta'e akkuma fixeensi barii ganama jiru guyyaa iddootiin jirre san akkasuma ta'uu ni danda'a. Har'a qabeenya kee irratti hundaa'ee kan si jaallate gaafa qabeenya dhabde immoo bakkeetti si gatuun isaan oolu. Nama tokkos qabeenya irratti hundooftee yoo jaallatte akkuma guyyaa gaafa san qabeenya isaa laaltee isa jaallatte yookaan ishee jaallatte guyyaa tokko qabeenya inni qabu sun yookaan isheen qabdu sun harkaa godaanuu danda'a. Maaliif biyya lafaarratti harki taraa wal dhiqa waan ta'eef. Har'a yoo waan duwwaa fakkaate bor tarii guutuu danda'a. Waa lamatu nu gowwoomsa. Tokko gaafayyummaa keessa jirru waan soorummaa arginu nutti hin fakkaatu. Lama gaafayyummaa keessa jirru immoo waan deebinee gaafa qabeenya qabnu waan deebinee too hiyyoomnu nutti hin fakkaatu. Inni kun garuu akkasii miti. Maaliif harki taraa wal dhiqa waan ta'eetiif akkuma dhufe sanatti inni qabu tarii dhabuun isaan oolu. Inni hin qabne immoo argachuun isaa hin oolu waan ta'eef. Kanaaf jaalala qabeenya irratti hundaa'e, jaalala birrii irratti hundaa'e, jaalala fooqii irratti hundaa'e nama hin jaallatiin. Namnis fooqii kee ilaalee sin jaallatiin. Garuu tokko wanti baay'ee nu dogoggorsaa jiru bara keenya keessatti isa kana. Inni kun otoo itti yaadnee biyya lafaa irratti jaalalli warqiidha. Qabeenya miti. Jaalalli warqiidha. Nama dhugaan si jaallate tokko dhugaan jaalladhu. Qabeenya irratti hundooftee hin jaallatiin. Sababiin isaa maaliifi namni tokko dhugaadha yoo si jaallate guyyaa gaafati dhabdullee sin gatu. Inni tokko garuu gaafati qabdu si jaallate gaafati dhabde immoo sin jaallatu. Rakkachuutu jira waan ta'eetiif, dhukkubsachuutu jira waan ta'eetiif, dhabuutu jira waan ta'eetiif. Guyyaa gaafa qabeenya qabdu si jaallate, guyyaa gaafa qabeenya hin qabne immoo si dhiisuu waan danda'uuf. Isaan kana adda baasii beeki. Dhalli namaa qabeenyaan gowwoomfama. Qabeenyi biyya lafaa irratti akka waan mootummaa waaqayyootti nama galchu tokkootitti ilaalama. Garuu akkasii miti. Wanti mootummaa waaqaattis nama galchu tokko jaalala qofa. Jaalalli biyya lafaa irrattis warqiidha. Boru sittiin darbitee kan jiraattudha. Jaalalli anaaf iddoo guddaadha. Qabeenya tun ta'in jaalalli. Kanaaf hin gowwoomfamiin. Waa lamaaf hin gowwoomsiinis hin gowwoomfamiin. Tokko qabeenyaan hin gowwoomfamiin.